duuba kiyyaa geengoo 100tu jira. Keessa ofiitti namoota 100 qabatee jira. Hammuma fedhellee yoo ture anana hin galchu. Torbaan, ji'a akkasumas waggaa gara kamiinuu namni dhumarratti geengoo keessaa bahee badhaafamaa doolaara 500 ta'a. Seerri isaa baay'ee salphaadha. Hamma fedhellee yoo ta'e geengoo keessaa baatan taanaan tapha keessaa ni ari'amtan. Taphni eegalee jira. Carraa gaarii. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala. Kana jechuun walakkaa miliyoonaati. Anarraa wanti eeggamu turuu qofaadha. Kana booda bakki kun mana kooti. Haga feetanii yoo barbaadan asii na baasuu hin dandeettan. Doolaarri 500 anaaf ta'uu qaba malee. Hanga asii bararaa sa'aatii 24tiin bakka kana dhufee jira. Amantanii amanuu baattanii wal dorgommiin kun akkaan ulfaataadha. Maaliif hin jettanii daqiiqaa 30 booda kanatu uumama. Nama jalqabaa ka ari'amu qabna. Iskiriinii irra ilaalaa. TJ geengoo diimaa tutteerta. Kanaafiyyuu nama jalqabaa ari'ame taateerta. Ani garuu ari'amaa jalqabaa hin taane ari'amaa lammaffaa ta'uun kiyya waan hin oolleef kunooti. Eshi amma namni lama nurraa baheera. Bakki kun mana kee kan mukaa ka ture caala hin bal'atu. Dhugaadha jette manni anaaf diriis turre baay'ee kanarra xiqqaadha ture. Wal dorgomtoota hundayyuu kanaan dura qarshii argatanii fi dhaban dugda isaanii irratti barreesseefii jira. Namoonni kunniin hundiyyuu kanaan dura dorgomaniiran dorgommii biraa irratti. Kanaafuu namni kun doolaara 200 dhabeera, 250 dhabeera, miliyoona 1 dhabeera, jeetii dhuunfaadhaan miliyoona 2.5 kan baasu dhabeera. Jiimii wajjin taphachuun baay'ee natti tola. Kufaatii kiyya hundayyuu na yaadachiisa. Namni yeroo sadaffaadhaaf ari'amu haala hin eeggamneen ari'ame. Amma dorgomtoonni hundiyyuu geengoo kana keessa rafuudhaaf waan jiyoo hin ta'in mala wayii waan malee fakkaata. Geemii kana kanaan dura taphadhee jira. Nama hundayyuu hirriba kaasuudhaaf yaade waan milkaa'e fakkaata. An bakka kanaa deemeera jaran isinitti haa tolu. Kun tapha nama guddaaf ta'uu miti. Kun tapha ijoolleeti an deemee jira. Isaan bichaa miti tapha kana kan muree bahe. Warroonni kuuwwan bakka rafanitti diimaa tuqaniiran namni torba. Yoo lafaa ka'uu nutti koosarra diimaa irra jirti. Halkan jalqabaa booda namni 14 wal dorgommii doolaara 500 keessa ba'anii jiru. Kanaafuu kuuwwanis kan bayan ta'a. Eegdota koo bilookota fidaa. Sababni kanaan dura geemii kana waan yaalanii jiraniif geemii akkaan itti ulfaatu qabadhee isaanii fidee jira. Yeroo darbe geemii kanaan mo'atame amma ammootu geemii kana inumaa hin mo'atamu hin mo'adha. Akkinaaf gootan bilookii diimaa fayyadamuudhaan kana wal quunnamsiistanii akka dhaabatu gootan akka hin kufne seeraan cheeggodha. Geemii kana taphadhee jira. Baay'ee ulfaataadha. Akkam godhee akka hojjedhu baay'ee natti ulfaateera. Viidiyoo bosonaa irratti garee garaagaraa turtan amma ammootu wal gargaartanii hojjechuutti jirtanii. Okay, as biratti utaalee yaaluu ni danda'a? Narraa deem. Hundi keessaniyyuu waan gamoo ijaartanii maal yaadaa jirtu? Amma kana sa'aatii eegalsiisaa. Amma irraa kaastanii bocni hojjettan sa'aatii 24 keessatti waan jigu yoo ta'e ni ari'amtanii jechuudha. Kanaafuu wanticha kana caal bareeda godhuuf gaardota kwaasii qabaa koottaa. Sa'aatiin kun laakkaamee akka dhumatee zeeroo ta'een kwaasii qabattaniin boca nama barbaadanii darbattanii jissuu ni dandeettu. Kanaafuu namni jalaa jigee ni ari'amaa jechuudha. Wanti dagatamuu hin qabne hiriyyoota uumachuu hin dagatinaa yeroo kana. Maaliif namni hundinuu kwaasii gara keessan akka hin darbineef namni akka kwaasii gara keessan darbu hin barbaadanii miti? Ollaa koo wajjin walii galuudhaaf yaalaan jira. Namni tokko kwaasii gara koo yoo darbe ari'amuu danda'a. Baay'ee dadhabeera rafuu barbaada garuu akkamitti akka rafullee hin beeku. Baay'een isaanii rafaniiru garuu hammi muraasni hin rafne akkuma dhaabbatanitti boca isaanii eeggachuutti jiru. Haaluma kanaan sarara diimaa kan tuqaaranis baay'een isaanii jiru.
garuu namoonni hedduun kan eenyu akka jisanii fi kan eenyu akka darbatan waliin mari'atanii walii galaa jiran. Sa'aatii 24 boca keessan eegaa turtanii jirtan. Amma garuu daqiiqaan tokko ni hafa. Boca dorgomtoota keessanii jisuuf qophaa'aa. 3, 2, 1 jalqabaa. Amma dhaabaa sa'aatiin dhumatee jira. Hanga ammaatti bonni keessa yoo jiraate dorgommii keessa ni jirtu jechuudha. Akkatti jalaa bahee hin beeku. Hanga ammaatti hin amanne akka jalaaf bahe. Haala nama ajaa'ibuun kan keejjisse. Garuu yeroo gara ofiitti deebi'u ka ofiillee harkuma ofiitiin jissuu danda'ee jira. Warri haftan boca keessan jissuu ni dandeettu. As turuu akka dandeettan murteessitanii jirtan. Har'a hirriba bareeda rafe. Akka duraa boca na jalaa jissan jedhee takkayyuu hin cinqamne. Jiimiin garuu har'a nama baay'ee akka ari'u dubbataa ture. Wal dorgommiin fedhe osoo dhufee mo'achuudhaaf qophiidhaan. Hundi keessanuu na dhageeffadhaa. Wanta tokko wanta dubbadhutu jira. Kana yoo godhu baay'een gadda. Garuu hunda keessan keessaayyuu walakkaan gara mana akka deemtan isin godhuu kiyya. Parsentiin 50 gara manaa deemtan nuun jedhaniiru. Kanaafuu an gara kiyyaa deemuu danda'an beekamu. Sarara sararuudhaan bakka 4tti qoodutti jiru. Maal akka godhaaran garuu hin beekne. Amma garee bakka 4tti qoodnee jirra. Amma tapha dinnichaa wajjin taphanna. Lakkooftuu sa'aa tokko lakkooftuu nan jammarsiisa. Sa'aatii kana garuu isin arguu hin dandeettan. Sa'aatiin kun yoo dhumate iddoon kuwaasiin kun itti dhaabate lamaan isaaniitu hin ari'amanii jechuudha. Mala barbaadan fayyadamuu hin dandeettan. Sa'aatiin 00 yeroo ta'utti kuwaasiin saanduqa keessan keessa jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu gareedhaan hojjechuu dandeettanii jechuudha. Amma taa'anii sa'aatii tokko muluu laakka'uun baay'ee ulfaataadha. Maal wayya garuu. Kana erga zoorsisnee bakka kuwaasiin jalqabu lamaan addaan baasnaa jechuudha. Sadii, lama, tokko jalqabaa. Hangamiif qabdee turuu barbaadde garuu? Hanga sekendii dhumaatti. Tarii sa'aatiin kun yoo dhumate kuwaasiin kun asii hafee jennaan ni mo'atamtu. Rakkoon qabu gareen keenya baay'een isaanii sa'aatii laakka'utti jiru. Isaan laaleetiin murteessuu nan danda'a jechuudha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekendii tokko dogongortanii kuwaasii isin bira ture jennaan ari'amuu dandeettu beekaa. Warri yuunifoormii burtukaanaa daqiiqaa 9 fi sekendii 12 akka turanitti herreegaa jiru. Warri buleedhaa ammoo daqiiqaa 10 fi sekendii 15 jedhanii yaadaa jiru. Lamaan isaanii jidduu garaagarummaa daqiiqaa tokkotu jira. Kun sa'aatiidha. Maal akka ta'u an hin beeku. Amma sa'aatiin sirriidhaa meeqa akka ta'e namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Hundiniyyuu laakka'utti jiru. Garuu namoonni baay'een warra laakka'aran dogongorsuudhaaf yaalii baay'ee godhaa jiru. Hundaafuu eentu moo yalaata? 200, 215, 50, 78, 123, 10, 5, 99 dogongorreerra waan ta'eef darbi. Darbi malee darbi. Ariifadhu darbi. Oh, baay'ee nama ajaa'iba. Osoo yaadni sarara diimaa keessaa bahee jira. Zeeroo yoo ta'u eessatti akka dhaabatu walumaan kan ilaallu ta'a. Darbii baasas keessaa kuwaasiin kun akkas keessa hin dhaabanne. Yeroo tokkoyyuu akkas keessa hin turre darbii baasa.
diimaa ifetti kuwaasii lachuu garee booraa keessa turte. Kanaafuu warroonni booraa ari'amaniiranii jechuudha. Gareen hafe sadan taphni keenya itti fufa. Amma ammoo daqiiqaa 10 goonee tapha isuma kan itti fufnaa jechuudha. Amma ammoo kan taphannuun kuwaasii tokkoon. Kanaan dura garee kanneen sadan keessaa warroonni maqaa isaanii as gubbatti isiniif ibse kunniin sarara diimaa waan tuxxanirtaniif taphaa ala taataniirtanii jechuudha. Kanaafuu wal dorgommii keessaa ni baatu jechuudha. Kanaafuu kuwaasii jalqabaa warri qabatu burtukaanaamaadha. 3, 2, 1 jalqabaa. 0 yoo ta'u gareen kuwaasii qabatee jiru ni ari'amaa jechuudha. Sa'aatii meeqarra geettee jirta ati? An 8 jechuutti jira. Inni ammootu 9 jedhee nama mormaara. Kanaafuu eenyu namantan isin? Qoy qabadhu xiqqoo turi. Darbii baasii nu keessaa. Darbii atis darbi. Yeroo nurraa qubatutti jira. Darbii baasii asii. Gareen pinkiidhaa ari'amtanii jirtu. Ifaan diimaa yeroo ifutti kuwaasii isin bira ture. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Tapha biroo isiniif qabadhee dhufa. Guyyaa 5 irra geennee jirra. Enerjii bareedatu nutti dhagahama. Namni hundinuyyuu konfideensi hamma ta'e wayii argataara natti fakkaata. Nuti hundinuyyuu kan yaadaan jirru waa'ee nama doolaara 500 nyaatuuti. Anatu argatamoo nama biraati. Tapha itti aanu osoo hin taphatiniin duratti hundi keessanuu gara iskiriinii ilaala. Namni tokko sarara diimaa tuqee jira. Geengoo kana keessatti guyyaa 5 ol dabarsiteerta. Garuu qarshii tokko osoo hin qabanne asii ba'utti jirta. Haala kanaan tapha kana keessaa baa jedhee yaadee hin turre. Garuu namni inni sirriidhaa tapha kana ni mo'atadhee yaada. Tapha itti aanuuf hundi keessaniyyuu 2-2 taatu. Garuu fedha keessanii ni miti. Garee jalqabaa kan ta'an Asmaa fi Ariinaadha. Gaardota koo garanatti naa fidaa. Jara kanneen lamaan jidduu tubboo guddaa ciiseerutu jira. Wanti isaan gochuu qaban kuwaasii kana fuudhaniitiin bakka isaaniitti deebuudha. Kana gochuudhaaf baalaansii baay'ee isaan gaafata. Yoo gara bootaatti hin deebinee namni tokko yoo gara bootaatti deebi inni sun darbeera. Isaan lachuu yoo irraa kufan garuu isaan lachuu taphaan ala ni ta'uu jechuudha. 3, 2, 1 eegala. Baay'ee ariifataa jirta baay'ee. Dafi atis ariifadhu. Si mo'achuutti jirti maaloo? Ariifadhu malee. Si mo'attee jirti. Mo'atteerta garuu sirbuu siin barbaachisu. Iskiriinii irra ilaali. Akkuma mo'atteen sekendii keessatti fiiddee dhuftee sarara diimaa irra ejjatte. Kanaafuu isaan lachuu ari'amanii jiru jechuudha. Sirbuudhaaf baay'ee ariifadhe. Gara warra itti aanu darbina. Kiristaanii fi noo qophooftanii jirtu. Noon dursee gahee jira. Utaalcha nama ajaa'ibsiisu goote. Ati ari'amtee jirta. Dorgomtoota itti aanan laal Jiyoo fi Niikolaas. Waa tokko sitti himu. Kanaan mo'atamte jechuun daa'ima waggaa 12 mo'atamte jechuudha. Kanaaf hin eeyyamu nan mo'adha. Dorgommii gaarii eegala. Taphattoonni hedduun ari'amutti jiru yeroo ammaa kana. Amma isaan dhumaa irra geennee jirra. Raamii fi Akiraa. Eentu gara manaa deema sitti fakkaata? Dhiifama. Isatu deema natti fakkaata. Carraa gaarii isaaf haa ta'u. 3, 2, 1 eegala.
ammallee ana as jira kudhan keessa seenee jira. Guyyaa shan booda namoonni 90 ari'amanii namni 10 qofti hafee jira. Torbaan tokko dura geengoon 100 hunduu nama qaba ture. Amma garuu 90 ari'amanii 10 qofatu hafe. Isin hundiniyyuu kanaan dura dorgommii baay'ee waan na biratti dorgomtaniirtaniif tapha isin taphattanii hin jirre isiniifidha. Kana hunda keessaayyuu tapha barbaadan filattu jechuudha. Tapha carraa ta'uu danda'a, tapha dandeettii ta'uu danda'a, tapha utaalcha eenyutu irra utaalaa ta'uu danda'a. Taphuma kamiiniyyuu haa ta'u tapha baay'ee filatame hin taphannaa jechuudha. Sa'aatii tokko isiniif kennaa itti yaadaa baay'ee ilaalaas. Tapha doolaara 500,000 isin nyaachisuudha taphni kun. Haa ariifannu akka ariifanneen asii bahuu dandeenya. Isin jidduudha rook peeper siizer kan taphachuu barbaadu jira. Ana wanti carraadhaan akka hin tolu. Ani yaada tokko qaba. Maaliif wal dorgommii daampeeliidhaa hin goonu? Jarana maaliif luka tokkoon dhaabachuu hin goonu? Namni baay'inaan luka tokkoon dhaabate tapha keessa turuu danda'a jechuudha. Yaada bareeda. Warri jalqaba irratti namni 5 warra luka lafa buusan hin ari'amanii jechuu walii haa gallu. Jarana wal dorgommii 500,000 baalaansiidhaan gochuuf yaaddan jechuudha. Luka tokko filadhu. Luka tokko erga filattee booda luka san qofaan dhaabatta. Luka biraa itti erkisuus ta'ee ittiin tuquu hin dandeettu jechuudha. Hundi keessanuu seera kanaa yoo walii galtanii harka keessan baasuun na agarsiisa. 3, 2, 1 eegala. Taphni jalqabamee jira. Iskiriinii irra daqiiqaa lakkoofsisuu jalqabeera. Taphni kun hangama gaturu kan wajjin ilaallu ta'a. Hanga jalqabame sekendii 10 caalee jira. Namni hundinuu cirri jedhee callisee jira. Maaliif akka ta'e ani hin beeku. Luka kee seeraan haa ilaalu. Homaan tun eegammaatti garuu sitti dadhabsiisaan jiru. Gara fotti si wayyamoo waan dadhabaa jirtu fakkaattaa beeki garuu. Ani hin beeku garuu ammaaf homaan dadhabne. Daqiiqaa 4 fi sekendii 32 booda nama jalqabaaf ari'amu argannee jirra. Baay'ee nama ajaa'ibu. 10 keessa seenuu kootiif baay'ee natti tolee jira. 9 hafanii jiru jechuudha ammas. Iddoo kanatti nama baay'ee wallataa jiru wayii argaa jira. Mee haa ilaallu. Taphni kun salphaa isinitti fakkaatus garuu akkuma turaa deemaniin uf qabuu dadhabanii kufuullee waan jiru. Inni tokkoffaa bahee daqiiqaa 5 booda nama lammaffaa kan ari'amu argannee jira. Namni 2 isin keessaa bahee jira yeroo kanatti. Achi biratti tuxxeetti natti fakkaata. Dhaqee haa laalu. Lukaan tuxxee jirta natti fakkaata. Hin tuxnee? Wantu kanatti hin fakkaatu. Ishii iskiriinii irratti haa ilaallu. Tuxxeerta. Kanaafuu ari'amteertaa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namni 3 ari'amee jira. Kana booda kan ari'amu nama 2 qofatu nu hafe. Daqiiqaa 16 ta'ee jira. Wajjumaan haa ilaallu. Baay'ee si dafqisiisaa jira. Argaa jirtaa garuu akka bishaanitti sirraa gayyaa'utti jira bar. Xiqqootu hafee fi lafa tuquudhaaf. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Daqiiqaa 23 turtanii jirtu. Ammas jabaadhaa. Na dhageeffadhaa. Viidiyoo qabadhee isinii dhufee jira. Namni tokko lafa tuqeera. Eenyu laata? Situ lafa tuqe. Kanaafuu baateertaa jechuudha. Nama ajaa'ibsiisa. Namni 4 bahee jira. Amma ka hafu nama tokko qofaadha. Qarshii kana maa dhabuu hin qaban. Danda'uudha qaba. bahee jira
bahee jira. Namni shanan bahuu qabu bahee jira. Kanaafuu tokko haga shanii keessa seentanii kan jechuudha. Isin shanan haftanii jirtu. Amma filannoo isinii kennaadha. Tapha taphachuu barbaaddan filachuu ni dandeettu. Ammas kana booda namni afur ari'amee nama tokko qofatu doolaara 500 argachuu danda'a jechuudha. Tapha taphachuu yoo barbaaddan ta'e filachuu ni dandeettu. Yoo hin barbaanne ta'e as turree hamma namni hundi abdii kutatutti eenna yoo jettan taate sunis filannoo keessan. Garuu daqiiqaa tokko keessatti filannoo kana filattanii na beeksisuu qabdan. Tapha taphattammoo akkanumaan turtu. Filannoon keessan maali? Geeggoo kana keessa turtammoo tapha dabalataa taphattanii yeroodhaan tapha kana xumuruu barbaaddan. Yeroo baay'eedhaaf as turre waan ta'eef dorgomnee gara tokkotti bahuu qabna. An baay'ee natti tolee jira. Hin dorgoma. An waan godhu hin beeku nan dorgomaanis. Waan gochuu qabdu murteessiteertaa gammaatti. Murteessee hin jiru. Waan godhu hin beeku. Daqiiqaan keessan dhumatee jira. Amma dhaabaa. Jiyoo maal filatte? Ati nutti agarsiisi. Turuu filadhe. Turuu filadhe. Tapha isa dhumaati kun eenyutu akka murteeffamu? Geem. Geemiin sadii waan ta'eef hin taphatamaa jechuudha. Geemii biraa isiniif qopheessa. Kana booda hiriyyummaan tokko iyyuu hin jiru. Mo'achuuf qofa taphadha. Amma gaardonni dhufanii geengoo diimaa keessan kana bakka isinii jijjiiru. Kanaafuu suuta jedhaatii bakka jijjiirachuuf yaala. Ammallee taanaan seerichi waan hojjetuuf diimaatu xantaanaan tapha irraa ni ari'amtu kan beekaa. Nama 95 moo'attanii hanga bakka kanaa dhuftanii jirtan. Kanaafuu seeraan itti yaadaatii taphadhaa. Tapha kanas kana booda doolaara 500 dorgomtu waan ta'eef. Isin hundaafiyyuu shugguxiin isiniif kennamee jira. Kan isin tokkoftan bifa garagaraatu keessaa ba'a. Kanaafuu namni baay'inaan akka dhahamaa deemuun sararri diimaan itti dhiphataa yookaan itti xiqqeeffamaa deema. Kanaafuu namni yeroo sadi dhahamee yeroo sadi diimaan itti xiqqeeffame diimaa tuquu isaa waan hin oolleef tapharraa hin ari'amaa jechuudha. Eenyuun irratti akka alaamtan isinummaan murteeffadhaa. Natti fakkaata Akiiraan anarratti dhukaasa. Kanaan dura taargeettii seeraan dhahuu danda'a. Amma waan ta'u garuu hin beeku. Akiira achiin ammoo Naahoom akkas yaadaan. Kanaafuu isin hunduu qophooftaniirtan jechuudha. Namni suuraan isaa yeroo sadi dhahame tapharraa ni ari'amaa jechuudha. Namni osoo hin dhaamin hafe ammootu doolaara 500 kan mo'atu ta'a jechuudha. 3, 2, 1 dhukaasaa. Nama ajaa'iba! Hundiniyyuu dhahuu hin dandeenye. Kaan dhukaasee baay'ee gara gubbaatti ol ka'e amma ammootu akkamitti garam akka dhukaasu seeraan beeka. 3, 2, 1 dhukaasa. Namni wayii dhahamee jira. Raaniin dhahamee jira. Odatu dha'e. As birattis Akiiraan dhahamee jira. Kanaafuu isaan lamaanuu bakka dhaabatanitti xiqqeessi. 3, 2, 1 dhukaasa. Akiiraan ammas dhahamee jira. Oh my god. Marsaa kanarratti kan dhahame Akiiraa bichaadha. Kanaafuu geengootti xiqqeessaa. Dhahaan itti aanu akka tapha kanarraa si ari'uu ni beektaa miti. Dhiisanii irratti dhukaasuuf atis waadaa galtee jirtaa? Kun tapha koodhumaa natti fakkaata. Hin argina garuu. Sadii, lama, tokko, dhukaasa! Raaniin Aliisaa irratti dhukaasee jira.
Raanii dhahamtee jirta. Uf ilaali. Halluu buleetu si dhahe. Dhumarraa nama tokko qofatu mo'atu qabaa mitiiree. Kanaafuu yaada jijjiirte jechuudha. Keettaa nurratti kallacha kee irratti dhukaasa. Itti fuufna. 3, 2, 1 dhahi. Akiiraan dhahamee jira as biratti. Raaniinis dhahamee jira. Akiiraa fi Raaniin taphaa doolaara 500,000 isin mo'achiisuu danda'u keessaa haqamtanii jiru. Garuu haga eega taphattanii harka duwwaa isin hin geessu. Doolaara 10,000 isiniif laadha. Qabime. Gaardota koo suuraa Akiitii fi Raanii naaf baasaa. Dorgomtootni 3 hafanii jiru. Dhukaasuu haa jalqabnu. 2, 1 dhukaasa. Jiyoon qajeeluma dhaheeraan. Aliisaan rukuttaa tokko qofatu si'a. Itti xiqqeessa. 3, 2, 1 dhukaasa. Jiyoo tokko dhahamtee jirta. Itti xiqqeessa. Aliisaan ari'amtee jirta. Kun sa'aatii bareeda natti fakkaata. Garuu abbaa kee irraa waan dhageettutu jira. Ilma koo mo'attus mo'atamtus sa'aatii kanatti addunyaadhaaf humna kan kee mul'istee jirta. Doolaara 500,000 baay'ee dhihaannee jira. 3, 2, 1 dhukaasa. Jiyoon dhahee jira. Jiyoon kallattimaan dhahee jira. Amma isin lachuu qixa jirtan jechuudha. Sadii, 2, 1 dhukaas. Naawun jiyoo dhahee jira. Kanaafuu geengoo isaa itti xiqqeessaa. Kana booda al tokko dhahamee jennaan wal dorgommii kanaan dhalata. 3, 2, 1 dhukaasa. Jiyoon naa'u dhahee jira. Kanaafuu dhukaasa tokko qofatu hafa. Taphni kun dhumachuuf jechuudha. Nama ajaa'iba. Doolaarri 500,000 kun ka eenyutu alaata? Jireenya keessan irratti kun yeroo murteessaadha beekaa. Jiyootu dhahamoo moo naahootu dhahama? Kana kan wajjin ilaallu ta'a. Dhukaasu. 3, 2, 1 dhukaasa. Nama ajaa'iba. Jiyoon dhahee jira. Doolaara 500,000 jiyoon mo'atee jira. Namoota 100 dorgoman keessaa jiyoon nama hundayyuu mo'achuudhaan injifataa doolaara 500,000 ta'ee jira. Dorgommiin keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo kana fakkaatu wal arguudhaaf laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessanii viidiyoo kana erguu hin dagatinaa. Sabskiraayib.